kana geggeeffamuuf jiru irratti rakkoo humnoonni tikaa murna bilxiginnaa uummata irraan gahaa jiran ilaalchisee boordiin filannoo impaayeratti ibsa baasuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Kennaa Sabaa. Akka guutummaa impaayerattiitti filannoo marsaa 7ffaa bara kana adeemsifamuun wal qabatee guyyaa kaardiin filannoo uummataaf akka raabsamu jedhame irraa eegalee kaabinootni fi humnootni hidhattoota sirnichaa uummata irraan dhiittaa mirga namooma ulfaataa ga'aa jiran ilaalchisee boordiin filannoo impaayeratti ibsa baase akka jiru odeessi keessoo biltsiginnaa arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabee jira. Haaluma kanaan kaabinootni fi gareen hidhattoota biltsiginnaa sadarkaa godinaa gadii jiran aanaalee lakkoofsan hedduu ta'an keessatti qajeelfama boordii filannoo cabsuun gochaawwan kanneen akka manneen uummataa irra deemuun dirqamaan kaardii filannoo uummatatti raabsaa jiraachuu, namootni kaardii filannoo hin qabne tajaajila bu'uura kamiinuu ugguramaa akka jiran, hojjettoota mootummaa ta'anii kanneen kaardii filannoo hin fudhanne mindaa hin fudhataniin hojii irraa ni ari'amtu jechuun doorsisaa jiraachuu, uummatni kaardii filannoo akka waraqaa eenyummeessaatti itti fayyadamuu akka qabanii fi tumsa filannoo jedhamee uummata irraa qarshii hedduun saamamaa akka jiru hidhattootuma sirnichaan dirqisiifamaa jiraachuu odeeffadheera jechuun boordichi ibsa isaa keessatti caqasee akka jiru maddi keenya ifoomsaniiru. Dhimma kana ilaalchisee boordichi gochaawwan kun qaamoleedhuma mootummaa biyya bulchina jedhaniin uummata irratti raawwatamaa jiraachuu fi gochichi dhiittaa mirga namoomaa fi bu'uura seeraa filannoo biyyattii kan cabseera jechuun ibsa isaa keessatti addeesseera. Dhuma irratti akkaataa bu'uura qajeelfamaa fi dambii boordii filannichaatti gochaawwan akkanaa filannoo wal qabatanii kan raawwataman yoo ta'e boordichi filannicha haquuf aangoo waan qabuuf bakkeewwan taateen kunneen keessatti raawwatamaa jiran keessatti filannoon akka hin geggeeffamne ugguruuf akka jiru ibsa isaatiin lafa kaa'eera jechuun maddi keenya arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeree jira. Aanaa begiitti hawaasa cidha geggeeffatu irratti dhukaasa loltoota piippiin banameen namoonni 2 yoo ajjeefaman gariin immoo madaa'uun dhaga'ame. Jaal Utubaa Qabsoo waan qindeeffate qaba. Hawaasa irraa dhalatan iraarsuu aadaa kan godhatan ergamtoonni bilxiginnaa godina lixa Wallaggaa aanaa begii ganda Kobor jedhamu irraa gaafa eebila 12 bara 2026 hawaasa cidha geggeeffachaa oolanii konkolaataan aanichumaa gara ganda Abshaalaatti galaa jiranitti dhukaasa sirna dhableeyyiin ergamtoota bilxiginnaa irratti bananiin dargaggoonni 2 lubbuun darbuu fi namoonni hedduun madaa'uu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dargaggoota dhukaasa irratti banameen lubbuun isaanii darbe maqaan isaanii Zaakir Masgabuu fi Nimoonaa Taamiraat kanneen jedhaman ta'uu maddeen keenya ONM'if feeraniiru. Akka jiraattonni gandichaa ONM'tti himanitti sababa ergamtoonni faashistii PP konkolaataa kana irratti dhukaasa bantee fi konkolaataa sana keessa wobootu jira jechuun dhukaasa irratti bananiin konkolaachisaan naasuu keessa seenee mariin konkolaataa harkaa ba'uun konkolaataan battalumatti galagalee qe'ee gammachuu gaddatti jijjiiruu ibsaniiru. Waggoota muraasa duras loltoonni gara jabeeyyii bilxiginnaa gammachuu ilmaan Oromoo hinaafuun gara dukkaana gaddaatti jijjiiruu amaleeffatan misirroota 2 bakka tokkotti galaafachuun ni yaadatama. Godina Baalee Ba'aa aanaa Gindir keessatti namoonni nagaa murtii tokko malee ji'a 7 ol mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiraachuu fi qaala'insa jireenyaa wal qabatee hawaasni rakkoo hamtuu keessa jiraachuu jiraattonni himan. Dabalata isaaf Jaal Booree Addunyaa. Murni akka feeteen impaara Itoophiyaa of harkaa qabu biltsiginnaan godina Baalee aanaa Gindir ganda Dooyyoo jedhamu irraa namoota hedduu jublaan ukkaamsanii mana hidhaatti guuruun iraarsaa kan turan yoo ta'u namoota 5 ji'a 7 oliif murtii tokko malee aanicha irratti dararaa erga turanii booda sadarkaa Oromiyaatti yeroo qorataman bilisa jechuun manni murtii akka isaan galan yoo geggeessu humni waraanaa aanicha irra jiru gadi dhiisuu didee kan duraan dararamaa turanii alatti torbee 3 dararaa jiraachuun ifoomee jira. Namoonni gochaan kun irratti raawwatamaa jiru Adam Hussein Adam, Jamaal Hussein Adam, Shukrii Adam, Hussein Taafii Eebbaa kanneen jedhaman yoo ta'u namoonni kunneen erga murtii bilisaan akka ba'an Oromiyaa irraa darbee fi waajjira poolisii magaalaa Gindir keessatti deebisanii hedduu rakkinaaf saaxilanii jiraachuu jiraattonni dabalataan ibsanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti namoonni kun yakka tokko hojjetanii kan hin qabne maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdan jedhu dawoo godhatanii mana isaanii irraa waraana butanii iraarsaa turuun yeroo waan irraa fuudhan dhabanittis afaan qawweetiin hidhaa keessatti ukkaamsananii dararaa jiru jedhu. Oduu
qaala'insa jireenyaatiin ammoo aanichuma gandoota hunda keessatti qotee bultoonni waan of harkaa qaban oomisha isaanii yeroo magaalaatti geessan waa bitachuuf kan isaan geessan baay'ee gatiin isaa kan gadi bu'e yoo ta'u kan bitatan ammoo baay'ee ol ka'uun waan silaa bitachuu barbaadan bitachuu dadhabanii rakkoo jabduu keessa galanii jiraachuu jiraattonni ONN itti himanii jiru. Akka jiraattonni aanichaa irraa dubbisne tokko dubbatanitti yeroo waan of harkaa keenya qabnu magaalaatti geessinee gurgurannu qarshii baay'ee xiqqoo kan nu baasu garuu bunaa fi ashaboonuu baay'ee humna keenyaa ol ta'ee bitachuu dadhabne maallaqa sanaan hedduu rakkoo keessa galle waa baasuu malee waa galfachuu dadhabne jireenya afaanii wallaallee magaalaa afaa jirra jedhu. Lafoota adda addaatti qaala'insa jireenyaa kun akkaan yaaddoo hawaasa ta'e kan jiru murni biltsiginnaa yeroo gaaffiileen adda addaa dhiyaatutti isin namoota ilaalcha addaa qabuttiin jechuun hidhuu fi reebuu malee furmaa tokkos godhanii fi kan hin jirre ta'uun ni beekama. Bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti abbootiin qabeenyaa murna PP waliin ta'uun bishaan kuusuun hawaasa rakkoof saaxilaa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalfalmataa Lammii. Godina Bahaa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 3 Carlaqii jedhamutti abbootiin qabeenyaa murna biltsiginnaa waliin ta'anii bishaan kuusuun bishaan kuufame kun immoo jiraattota gandichaa rakkoo fayyaa mancaatii qabeenyaa fi gaagama lubbuu irraan gahaa jiraachuun maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti waggaa darbe namoonni sababa caffee cufame ciisa uumeen lubbuun darbeeraan qabeenyi hedduun manca'eeraan namoonni hoggaa sana manni isaanii jalaa diigame yeroo ammaa kana mana kiraa keessatti rakkachaa jiraachuu fi waan ittiin jireenya isaanii gaggeeffatan dhabanii gidiraamaa keessa kan jiran ta'uun ifoomeera. Yeroo ammaa kana immoo abbootiin qabeenyaa magaalichaa murna garboonfataa biltsiginnaa waliin ta'anii biyyoo itti guuranii cufan kun cabsee yoo darbe gaagama lubbuu hedduu fidan yoo cabsee darbuu dadhabe immoo achirratti bookeen busaa wal uruun dhiibbaa guddaa fidaa jiran. Namoonni baay'een dhukkuba busaan qabamanii kaan ulaa harka irratti baatanii rakkoo ulfaataa keessa jiru jechuun jiraattonni gandichaa dubbataniiru. Kaadiroonnii fi kaabnoonni biltsiginnaa magaalichaa uummata Oromoo irratti daba raawwachuuf duubatti hin deebine mala ittiin hawaasa Oromoo dadhabsiisan kalaqanii abbootii qabeenyaa waliin ta'uun malaammaltummaan uummata gidiraamaaf saaxilaa jiraachuun ni beekama. Waraanni Ameerikaa haleellaa haaraa doonii Bahaa Paasifik irratti raawwateen namoota 2 ajjeese. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Waraanni Yuunaayitid Isteetis haleellaa biraa doonii Bahaa Paasifik irratti raawwateen lubbuu namoota 2 galaafate. Kunis yeroo dhiyootti humnoonni Ameerikaa bidiruuwwan Waashingiteen kaartelii daldala qoricha sammuu namaa adoochuu Laatin Ameerikaa waliin hidhata qaba jettee himte irratti raawwatameen lubbuu namaa galaafatee isa dhiyoodha. Hojii waraanaa Waashingiteen Laatin Ameerikaa fi Kariibiyaan keessatti raawwatuuf itti gaafatamummaa kan qabu ajajni kibbaa Ameerikaa yookaan Saawuskom haleellaa kana kan mirkaneessuun wiixata galgalaa miidiyaa hawaasaa irratti namoota shororkeessitoota qoricha sammuu namaa adoochuu 2 ajjeeseera jechuun ragaa tokkollee osoo hin dhiyeessin maxxanseera. Saawuskom akka jedhetti gabaasa basaasaa irratti hundaa'uun bidiruun kun karaawwan daldala qoricha sammuu namaa adoochuu beekaman Bahaa Paasifik keessatti kan ce'u si'a ta'u ajajaa Ameerikaa Jeneraal Firaansis Elli Doonaavaniin rukuttaan sochii du'aa irratti xiyyeeffatameera. Viidiyoon miidhaan fakkaatu kan ibsicha waliin ba'e bidiruun dhaabbata motora ala jiruu fi wanti naannoo sanatti kiyyoo qurxummii qabu irra kan yaa'u fakkaatu agarsiisa. Bidiruun kun qilleensa irraa haleellaa dhufuun dho'ee abiddi itti qabate. Haleellaan kun guyyaa lammaffaa walitti aansuun Saawuskom dooniiwwan Paasifik keessatti haleellaa lubbuu namaa galaafatu labse. Dilbata darbee waraanni Ameerikaa guyyaa tokko dura Bahaa Paasifik keessatti bidiruu 2 dhoosuun nama 5 ajjeesuu fi namni tokko lubbuun hafee akka ture ibseera. Nama haleellaa kana irraa hafee maaltu akka mudate battalumatti ifa hin taane. Haa ta'u malee Saawuskom eegduu qarqara galaanaa Ameerikaa beekseera. Haleellaa kaleessaa kanaan waraanni Ameerikaa amma fulbaana irraa eegalee haleellaa dooniiwwan Bahaa Paasifikii fi galaana Kariibiyaan irratti raawwatameen yoo xiqqatee namoota 170 ajjeeseera. Yaati waboon zoonii lixaa aanaalee 2 keessatti diina adabee injifannoo galmeessuu beeksise. Guyyaa gootota Oromoo har'a eebila 15 2026 sababeeffachuun humnoota diinaa baaruda ulachiisuun ayyaanicha kabajaa kan jiru gootichi Irreefi wabiin uummata Oromoo waboon zoonii lixaa ganama barii barraaqaan humnoota weerartuu biltsiginnaa Siriyeeffii 2 bulchiinsa magaalaa Mandii fi Harawwee gidduu adeemaa turte hatteetti eeguun guutummaatti ganda qilxuu Jaalee jedhamutti daaraa taasisuun injifannoo gonfachuu ibseera. Humnootni faashistii PP haleellaa kanaan hedduu ajjeefamuu fi gariin ammoo
Oromoo madoolfaataan adabamuu hooggansi waboo bakkichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaaf addeessaniiru. Tarkaanfii isaa waboon itti fufuun aanaa qilxukaarraa bulchiinsa magaalaa Agamsa bal'aa keessatti har'a ganama barii barraaqaan humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuun mooraa waraanaa magaalicha keessa jiru guutummaatti dhuunfachuu ajajaan waboonichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasee jira. Tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatame kanaanis ergamtoota diinaa magaalicha keessaa buqqisee gara magaalaa qilxukaarraatti ari'uun mooraa waraanaa diinaa guutummaatti barbadeessee qabeenya diinaas guutummaatti to'achuu beeksiseera. Tarkaanfii waboon ergamtoota diinaa irratti fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoo.